كتانو مويو داتم أكسسي ها إلالو إذا كان في اللمة سكتش جنة سكتش جنة روغا فريتو كاكاسنو سمبودا داتم أكسس جنة أكسسي توكو أسرتو أمني revolve yoo jennu wantichi revolve godhuu barbaadnu kana axisiin irratti revolve godhuu barbaadnu moo specify vector jenne kana irratti yoo goon wanti kun haala kanaan revolve ta'ee nu mul'ata jechuudha. Yookaan immoo sketch makana data axisii jijjiiruu qofaan fakkeenyaaf data axisii asirratti jijjiirree okay jenne revolve yoo jennu kan revolve godhuu barbaadnu kana axisiin keenya immoo kana yoo ta'e haala kana ta'uu danda'a jechuudha. Sketch man tokko sababa axisii jijjiirreef qofa boca garaagaraa qabaachuu danda'a jechuudha. Kun immoo faayidaan isaa guddaan assembling keessatti gargaaraa gara fuulduraatti bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansinee immoo datam coordinate system kan jennu fakkeenyaaf inni kunis optionoota garaagaraa qaba. Dynamicidha. Dynamic jechuun isii tana daatamii teenya tana gara barbaannetti fuunee gara as geessuu dandeenya. Gara barbaannetti naannessuu dandeenya. Akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Dynamic jechuun socho'aa jechuudha akkuma beeknu. Gara biraatiin immoo invert akkuma kaawwanii by default kan nu kennudha. Origin x point y point fi x point absolute goone murteessinee kan hojjennu saniin booda kan jijjiiruu dandeenyu maal inni z axis qofa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kunis haaluma kanaan jira. Absolute yoo jenne immoo dhaabbataadha. Edit gochuu hin dandeenyu akka designing keenya sun bakka sanii hin sochoone nu gargaara jechuudha. Mee fakkeenyaaf gara kanneen keessa dynamic haa ilaallu. Amma dynamic bakka kana finne bakka kana irratti bakka kana finne jechuun pointii kana x y z coordinate dhaan fix goone jirra jechuudha. Asirra finne design keenya kan biraa bakka kana irratti kaasuu yoo kan barbaadnu taate escape jenne kallattiin pointii teenya bira dhaqnee gara plane barbaanneetitti hojjechuudhaan fakkeenyaaf kana kaasne saniin booda plane keenya front irratti waan gooneef extrude yoo jenneen haala kanaan mee haa dheeressinu immoo haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Pointiin nu barbaanne taminni pointii kana jechuudha. Kanaafuu coordinate pointii tanaatirraa kaanee gara barbaannetti waan barbaanne hojjechuu dandeenya jechuudha. Bal'inaan immoo yeroo sketch hojjennu yeroo modeling hojjennu bal'inaan yoo itti fayyadamnu akka gaariitti nu galuu danda'a. Kun haala gabaabaatiin construction group keessaa waa'ee data features ilaallee jirra. Yeroo itti aanu mooyyuu sketch kan jedhu sketch on plane fi sketch on pace kan jedhu ilaalla. Hanga sanitti mooyyuu chaanaalii keenya like subscribe gochuudhaan nu gargaara. Hamilee nu jajjabeessaa isiniin jecha nagaan nuuf tura.